sagalee waaqayyoo keessaa iddoon amma dubbisee Roomee boqonnaa tokko lakkoofsa 16 akkas jedha macaafni qulqulluun keenya ani wangeelatti hin yeelloodha. Mata dureen irratti dubbachuu barbaadu humna wangeelaa. Waldaan keessanis maal jedhama? Humna wangeelaa. Isuma dhugumaati kanuma qopheessanis humna wangeelaa. Mee akkasiin tokko waa'ee wangeelaa kana yaaddan hin barbaada. Wangeelli kuni amma yeroo faarfatanii gara biyya keenyaatti baay'ee natti tola. Abbootiin harmootiin yeroo isaan faarfatan natti tola. Faarfannaa tokko jira. Ay wangeelaa hin caaltameetiif warqeerraa. Ay wangeelaa hin caaltameetiif warqeerraa. Sasin kaattan caala. Duruu sidhamne iyyoomne amma sumaan bilisoomne sumaan faarfanna kaa dhaabannee dhuka. Kuni mataa keessan bilisoomse. Ay wangeelaa. Mee ay wangeelaa dhaame. Gurbaatu jedhama gaammagaa. Gurbaa tokkotu seera uumamaa kaasee hanga mul'ata Yohaannisitti wangeela kana nan qoradheedha. Baay'een qoradhe wangeela kana. Ijoo wangeelli qoratamee biran gaamu. Hamma nuyi ifee tajaajila. Hankoo amma naa ifeen tajaajila. Isinis amma isin ifee tajaajiltu. Garuu baay'ee waaqayyoon kan hin galateeffadhu. Waldaan kun waldaa namoota wangeela barsiisuudhaan isin gidduudha. Namoota hedduutu wangeela barsiisa waldaa kana keessa. Baay'een galateeffadha. Peejii keessanis baay'een hordofa. Waaqayyo namoota gurguddaa isinii kaaseera. Sana kanan jedhu galateeffadhaa qabeenya guddaatu isin gidduu jira. Addunyaadhaaf kan oolu namoota sagalee waaqayyo dubbachuu danda'an of gidduudha qabdu. Dirqama namni sagalee waaqayyo dubbachuuf afaan haaraa haasa'uu hin qabu. Dirqama halleeluyyaa jedhee utaaluu hin qabu. Namoota barsiisuu danda'an of gidduudha qabdu. Isa kanaan mee isinumtu harka rukutaa galateeffadhaa mi'aal tokko. Obboleessa tokko takka jedha. Obboleessi isaa wangeelaawwiidha. Inni immoo seera uumamaa kaasee hanga mul'ata Yohaannisitti wangeela kana nan qoradheedha. Qorattee taasirritti innaan eeyyeedha. Innaan isayyuu uumamaa kaasee hanga mul'ata Yohaannisitti si'a 5 keessa ba'eedha. Dubbiseen si'a 5 keessa ba'eedha. Dhugaadhaa jedhee gaafate eeyyennaan obboleessi isaanii wangeelaawwiin kun immoo akka jedhe si keessa immoo meeqa ba'eedha. Ameen jedhama gaa kun. Si keessa meeqa ba'eedha. Amma wangeelli kun nu keessa ba'ee jennaan hidda cubbuu kuta. Wangeelli kun si keessa ba'eennaan ilaa isa afaanin dubbannu caalaa nu keessa ba'u taanaan nu keessa ba'ee dhalootan fayyisu taanaan nu keessa ba'ee biyyan fayyisu taanaan nu keessa ba'ee gaa'ila keenyan fayyisu taanaan nu keessa taa'ee moojiin hojjetu taanaan irra deebinee dubbisuu qabna. Meeshaa tokko hin jedha. Gurbaa tokkotu yeroo hundumaa waa'ee harree hidhamtu lallaba. Yoo galateeffannaa dhaqees waa'ee harree hidhamtu lallaba. Yoo tajaajila dhaqees waa'ee harree hidhamtee lallaba. Mata dureen isaa isa hidhame lallaba yeroo hundumaa. Amma jaarsolii waldaa ta'anii ati yeroo hundumaa kana lallabda maali ati jedhanii gaafatan. Isa inni jedhe jechuun barbaadu asirratti. Namoonni tokko tokko gaafa wangeela fudhataniif ka'anii Chuya mama koya busa pura dina. Maaltu na wanan dubbadha waaqayyootu naa kenne. Ilaame isa maal jedheen dubbadha maali gooftaa Yesuus. Wangeeluma kana fakkaadhaa ta'a. Ameen jedhaa kaa. Sima dhugumaatiin. Si keessa meeqa ba'eedhe. Nu keessa ba'u wangeelli. Mana keenya keessa ba'u wangeelli. Maaloo min jedhaafe. Munuma kee keessa ba'u. Miilla qabaa wangeelli. Wangeelli miilla qaba. Haa ta'u Phaawulos maal jedhaa gara dubbii kanaatti yennaan deebi'ee ani wangeelatti yeella'uudha. Wangeelatti yeella'uudha.
نما وانجيل يلاس سيارجم بيكوان وانجيل بيدو في أرومينا نو في ديدو في وانجيل غافا بيا كينيا دو في نياتا نو في ديدو في وانجيل غافا بيا كينيا دو في دكانا نوراري وانجيل غافا بيا كينيا دو في أفورها ماركوتي وانجيل غافا غرا بيا كينيا دو في قوبي نتكاي آسا نو برسيسي نياتا نو برسيسي أمين وانجيل تو وانجيل غرا كينيا نمنتي بنيرنوي Iddosi na stessan karisin fideyu konkolata pleni miti wangela sifidi. Mi warri wangela na fideta nuwanan kakesan ulfuda. Wangela na yati. Wangela. Bara dargi dur nannaga nilet game beku nannaga agaru. Bara dargi wangela namonni baatani demu dargi biratti yu yero fittashan kararabatu nama wangela baati ya demu. أبداد إذا وانجيلا بانمو أتشغورا غرا فود ور وانجيلا باتني أدي ماني دي ما هذا نياريو إذا وانجيلا بانمو إرولي الربوس أني إساقل تاري إرولي الربوس نموني وانجيلا يباتن دي مدالون يما اتكانا وانجيلا يبات تتين ديم وانجيل يابي ulfina nutti fide ulfina nu kenne wangel kana Paulos gamal jeda ani wangela tiyello inni humna waq ayotir yello wangelat man wangeli ke sajru yello no litinga nama wangel arkajru nama dubbi waq ayo arkajru nama sagale waq ayo arkajru nama yan waq ayo rajru nama umni waq ayo ke sajru nama dibanni waq ayo ke sajru sidit lallabajra yo amen jettanati tola harra waq ayo siyasom sifachu barbada jira malake wangel jira malake dubbi waq ayo jira malake sagale waq ayo jira malin geggefama jirta wangel mesiyato ko wangel da مالو جدا ويفن جرارا وانجيلة نمانو قدي فرقين يسقم تقرانو تغرسيسي ماتي كين يسقم تقرانو تغرسيسي إنيو تبالبال مركين يابا توريسلا وفي العالمي إنيو تقرامنا كيتي با توري تو وانجيلة نمنتاي أكا قوت نمينا غاو ننغافتو نان نگاو ننگافتو نتی کوره گافن دیبا می نما فدو گانتانی گافن دیبا می yes amen ugumam ugwala amen ila wana targamera wangeli la fasina kasu malu amen jeda wangela la ayati nutti gora tureetu wangeelli nun barbaadne ta'e kan akka kooti namni lamaan sadan tokko jiraachuu dandeessu eewutu foolii keenya barbaada ture achi nurraa galagalee darba silaa nyaanni koos wangeel konkolaataan koos wangeel jireenyi koos wangeel ani wangeeluma daandee baroonduma wangeel kanaa wanti naa caaluun jiru kana wantina dorgomun jiru wangela Paulos gamal jed yello wani wangelatte lallabutti yello wani wangelatte yello kanini jedu baadheyon deme yon dubbadhe yo wangela kana lallabetti yello Paulos seenaa saayoo achi deebitan ilaaltan مكانسا كليس ساولين توري هاتو يومالي نماري اتشاتوري والدار نماري اتوري واك ايو وركسي واما اتشفا قوانا نو فيدي واك اي مي اتشفا قوانا نو فيدي واك اي جنابي سينا باولوس وتو باولوس انجنا من دورا ساول توري والدا كريستيانا رنماري اتوري اما waaqayyo fagalatu amma seena namni asittillee nagarre namo barcuma jabsuu nagarre barcumas maaliif cabaa miti waa nama keessaa cabu malee amma gara godaa keenyaati barcuma laastikii jira hundumata alleluuyaa hidha beekaadha tees naan galu naaf isa yu barcuma sana kash godhe nu jalaa cabsu
miyaadha barcumni immoo goda sanatti. Maaloon cabsinaan jedhaan. Ameen jettu. Nu jalaa cabsu gaafa cabsan natti dhagaama gaafa barcumni ol daa cabu jedha. Utuu waa kee haa cabeen jedhan immoo. Waa nu kee haa cabu. Maaltu jiraachuu dandeessu? Hin argaam kunoo. Ameen. Phaawulos maqaa kana tun fudhatiin dura Saa'oliin ture. Haa ta'u utuu inni karaa deemaa jirutu dingatadha. Afurri Waaqayyoo humnaan itti balaqqeesse. Gaafa afurri Waaqayyoo itti balaqqeesseedhu Saa'ol kun maal ta'e hin kufeen. Ilaala geeffadhaa. Kufanii waaqatu. Ameen. Hin kufe gaafadhu. Amma gaafa lafa dha'ee jiru tokko maqaa geeddarame. Lama wanta sakaleessa keessa isaa taa'ee nama dhiibu. Isa nama ari'atu. Ammayyuu nama ariina taanaan hin geeddaramne nuyi. Ammayyuu hin jijjiiramne taanaan gooftaa haaraa fudhachuu qabna. Innaan gaafa kufee jedhu afurri Waaqayyoo humnaan irra dhufe. Har'a ganama kana afurri Waaqayyoo humnaan isiniif haa dhufu. Afurri Waaqayyoo gaafa keessaa dhufu hin geeddare. Afurri Waaqayyoo nama geeddara. Afurri Waaqayyoo ilaalcha namaan geeddara. Afurri Waaqayyoo haasaa namaan geeddara. Tajaajila namaa hin geeddara. Har'aa borii haaressaa deema afurri Waaqayyoo. Phaawulos maal jedha? Itti guddachaa deemuu kee akka namoonni arganitti of gadhiisir. Isa nu keessa jiru afurichatti yoo gadhiifne afurichi nu guddisa. Si'a tokko min jedha. Of ilaaluun gaarii al tokko tokko. Anamma eessan jira? Maalirran jira? Isuma kaleessaatti nan dhaabachaa jira. Jijjiiramni wayii tokko narratti ta'eera. Of gaafachuun gaariidha. Of ilaaluun gaariidha. Jijjiiramni tokko narratti ta'eera inni of ilaaluun gaariidha. Haa ta'u wangeelli sagalee Waaqayyoo kun yookaas wangeelli hin uuma. Wantoota hedduu uume, bishaanota uume, biqiloota uume, samii kana uume, waaqaaf lafa uume wangeelli kun. Hin uuma. Nuunis nu uume. Nuyis uumaa isaati. Wangeelli kun hin fayyisa. Wangeelli kun hin ajjeesa. Wangeelli kun du'aa kaasa. Humna sagalee Waaqayyoo waan ta'eef. Isa yoo amanan si'a tokko min jedhaa. Mee haa ta'u humna wangeelaa jalatti qabxii lamaan tokko laallee kadhata kadhanna. Humna wangeelaa jalatti yookaas humna wangeelaa kan hin jedhe jalatti Yohaannis tokko hanga sadiitti argachuu dandeessu. Wangeelli humna qaba. Kun mana keessan jiraannaan gahaadha. Raajii caalu kana. Ameen jira. Ameen jira. Ameen jira. Ameen jira. Ilaa kun mana keessan jiraannaan gaariidha. Kun. Ayi wangeelaa hin caaltameetiif warqin caala. Doolaaris hin qabdan caala. Kana yoo itti buutee xiksii keessaa furatta. Isa sirka jiru hiiteemmi keessa yoo itti keessan immoo waa baafti. Ameen jiraame. Kuni nyaatamee numu. Kana nyaadhaa. Nama tokko tameen jira mana kana. Kana nyaadhaan jedhe. Kun karaadha. Kun dhugaadha. Maaloo ergaan natti dhufaadha. La kun karaadha. Kana nyaadhaa. Namni kana nyaatuun salphatu. Namni kanaaf amanamu hin badu. Yohaannis boqonnaa tokko hanga sadiitti hin dubbifannee. Yohaannis wangeela isaa keessatti yommuu dubbatu yookaan barreessu sagalichi jalqaba waan hundumaa ture. Sagalichi ofii isaatiiyyuu Waaqayyoo ture. Wanti hundumtiyyuu isumaan ta'edha. Sagalichi Waaqayyoon bira ture. Sagalichi ofuma isaatiiyyuu Waaqayyoon ture. Achi keessaa wanti natti tolu
wanti hundumtiyyuu isumaan ta'eedha. Isaan ala wanti isinii ta'e hin jiru. Wangeela kanaan ala wanti nuu ta'e hin jiru. Isumaan ta'eedha. Isumaan jireenyi nuuf kenname. Isumaan balballi nuuf baname. Isumaan karaan nuuf baname. Isumaan nuu ta'e. Mee waan sii ta'e achi deebiitii ilaali obboleessa koo obboleettii koo. Maaltu sii ta'e? Waggaa 2-3 dura, waggaa 4 dura, waggaa 5 dura, waggaa 6 dura, waggaa 7 dura achi deebi'aati ilaalaa. Maaltu sii ta'e? Amma immoo maalirra jirta? Eessa jirta amma immoo? Maal keessa jirtu amma? Eessaa nu fide wangeelli kun? Har'a akkatti korree teenyu miti wangeelatti. Baay'een mana isaa keessaa wangeela baaseera. Sagalee wangeelaa mana namootaa keessaa baay'een deemeera. Amma mana nama tokko innaa ilaaltanii chaanaalii hedduu jira. Biyya keenya yeroo hin dandaqu mana namaa hin dandaqaa. Chaanaaliin jira, chaanaan afuuraa jira, inni kan sirbaa jira, inni kan maalii jira. Ijoollee 4tu mana keessa jira yoo ta'e ijoolleen arfanu waaqa 4 qabu. Waaqa 4tu mana jira jechuudha. Tokko spiritual ilaalu barbaadde. Yaabbarraa naa kaaseetti. Tokko isa sirbaara naa kaayetti. Tokko immoo ilaaluun barbaadu jechuudha. Waaqa meeqatu mana keenya keessa jira. Gadi ba'eera wangeelli mana namaa keessa. Iddoo dhabeera wangeelli. Iddoo nuu kennee iddoo dhabaa jira. Iddoo sii kennee iddoo dhabaa jira. Maaddii sii kennee kabaja dhabaa jira wangeelli. Harka kee nagaa godhe, ija kee nagaa godhe, miila kee nagaa godhe, mataan kee kunillee akka yaadu godhe wangeelli. Raajiin barbaachisu wangeelli jira annaan mana kee. Raajii caalu wangeela. Hin fayyisa. Yoo mucaan dhukkubee wangeela mucaarra kaayi. Amaniiti. Amma gara goda keenyaatti yennaa ilaaltan maaloo zayitii xinnoo manaa qabdaa jedhu. Zayitii xinnoo shanaa fidee mucaa koo dhukkubfatee waaqa zayitii. Ani hin fayyisu miti zayitiin. Zayitii waaqam goonu nuyi. Wangeelli zayitii caala. Munu hin jira. Malu xinnoo ishee zayitii mucaa kootti naa dibeedhu. Zayitii xinnoo ishee manaa qabdaa yoo mucaan dhukkubfate zayitii mandara barbaaddachaa deemu. Alaa ani amma zayitii mormaan jiru ani. Anutti nan kadhadha. Amantiin keenya garuu ilaa kana ta'u. Mee warri isinii galee duwwaa nameen jedhaa. Hallelujah. Wanti hundumtiyyuu isumaan nuu ta'e. Isaan ala wanti nuu ta'e tokko hin jiru. Wanti mana keetiif ta'e wangeelaan siif ta'e. Wanti daa'ima keef ta'e wangeelaan sii ta'e. Wanti saala sii ta'e hin jiru obboleetti obboleessa ko. Uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 2 innaa ilaaltan immoo Waaqayyo sagalee isaatiin waaqaaf lafa uumeedha. Sagalee isaatiin waaqaaf lafa uumeedha. Lafti sagalee Waaqayyootiin uumamte. Wanti gaaf tokko lafa kanatti dhokate. Lafa kanarra bishaanni dhufee ciise. Bishaanni dhufee lafa kanarra ciise biqiltoota nosse diyaamindii wanta achi keessa jiru hundumaa dhosse. Gaaf tokko bishaanni dhufee Waaqayyo waaqarraa sagalee erge. Waan si dhosseettarra Waaqayyo sagalee erga ganama kana. Waan jireenya kee dhosse, waan si haguuge, waan akkati hin guddanne godhe, waan akkati ol hin adeemne godhe, waan si dhossu maaltu jira? Har'a sagaleen tokko hin ba'a. Waaqayyo biraa sagaleen humnaan gaara obboleessa ko. Sabooda Waaqayyo sagalee ergeetu bishaanonni kunneen gar tokkotti irraa sassabamaa jedha. Waan nurraan ka'u taanaan rakkisaadha. Waan nurraan deebi'u taanaan rakkisaadha. Gar tokkotti irraa deebisee dhaqee. Waaqayyo lafa uume jechuun addunyaa maraaf wanta isa keessa jiru hundumaa uume jechuudha. Uume jechi jedhu kun hiika gadi fagoo innis Waaqayyo waan jirurraa waa fuudhee uume tun taane waan hin jirrerraa waan jiru uuma. La ergaadha kun amin jira. Waan hin jirreef waan jiru godha. Mee amantii waa fudhaa waa argeeraan. Maaltu hin jiru mana kee?
maal barbaadaa jirta obboleettii ko? Maaltu mana keetii dhibe? Akka namaatti yoo yaaddan hamma lafa kanarratti Waaqayyo muree isinii kennetti lafa kanarratti wanti isinii hin taane maaltu jira? Karaa gaa'ilaa ta'uu danda'a, karaa maalii ta'uu danda'a, ammatuman kadhadhu utuma lallabuu ta'uu danda'a. Kun amantiidha. Maaltu hin jiru? Uume kan jedhu kun waan hin jirrerraa waan jiru uuma Waaqayyo. Wanta mataa namaa ol ta'uu godha Waaqayyo gaafa waa hojjetu. Har'as mana keetti Waaqayyo waa hojjetu. Jireenya kee keessatti Waaqayyo waa hojjetu. Namni amanu ameen jedhu. Humna wangeelaa inni lammaffaanii wangeelli maal godhaa? Du'aa kaasa. Du'a wanti jedhamu kun du'a gosa sadii jira. Du'i hafuuraa jira, du'i foonii jira, du'i lubbuu jira. Du'i hafuuraa Waaqayyoon malee jiraachuudha. Du'i hafuuraa Waaqayyoon malee jiraachuu, gar malee jiraachuu. Gaaf tokko yoo achi deebitanii macaafa keenya keessaa akka kumoofaa keessaa ilaaltan 37 irratti macaafa Hisqeelaa 37 naa ilaaltan lafee goggoge tokko argina. Lafee goggoge, lafee wal baqate tokko argina. Jireenya saba Israa'eliin bakka bu'a wanti sun gaafa dubbatamu. Lafeen kun goggogeera. Isa booda Waaqayyo lafee goggoge kanatti nama erge. Hisqeelin itti erge Waaqayyo. Har'as Waaqayyo waan gogeetti ajaja baasuu danda'a. Gadameessa gogeetti ajaja baasuu danda'a. Mana gogeen rukuteetti ajaja baasuu danda'a. Yoo amanne qabaa namaan eeginaa amanaati fudhadhaa. Lafa jiidhi dhibeetti jiidhaa ajajuu danda'a. Lafa waan qabachuu dadhabdeetti Waaqayyo akkasin qabattan gochuu danda'a. Nana manaan Waaqayyo mana kee keessatti hojii hojjechuu danda'a. Astaayi mana keetti Waaqayyoon ajaji hin naqaa. Innaan Hisqeel gaafa dhaqee jedhu Waaqayyo akka jedhe ilaali jedhe. Gaafa inni ilaalee jedhu keessa deddeebi'ee ilaale Hisqeel. Gaafa ilaalee jedhu hafuuraan goganii jiru. Waa'ee lafee kanaa waa beektaa jedhee Waaqayyo gaafate. Beektaa waa jedhee gaafate. Waaqayyo gaafa gara kee dhufu beekta siin hin jedhu. Beektaa jedhee si gaafata. Beekaa koo waan natti hin jedhu Waaqayyo gaafa mana kee dhufu. Beeka kottumee waan beektu natti hin jedhu. Beektaa jedhee si gaafata. Si caala waan ta'eef si gaafata. Na caala waan ta'eef Waaqayyo waan na gaafata. Hisqeel waa'ee lafee kanaa beektaa jennaan lakkii ani waa tokko iyyuu hin beeku jedhe. Nama hin beeku jedhu barbaada Waaqayyo. Hin beeku na barsiisi nama jedhu barbaada Waaqayyo. Lakkii waa baruun barbaada nama jedhu Waaqayyo hin barbaada. Hin beeku waa'ee lafee kanaa jedhe. Hin beektu jennaan hin beeku jedhe. Ani immoo waa'ee lafee kanaa sitti himuu jalqabaa jedhe. Waaqayyo irraa waa baruu gaafa barbaannu gad jechuun nurra jira. Waaqayyo irraa waa baruu gaafa barbaannu dhokkachuun nurra jira. Waaqayyo irraa waa baruu gaafa barbaannu of mul'isuun badaan barbaachisu. Waaqayyo irraa waa baruu barbaanne yoo ta'e mana keenya cufannee kadhachuu gaafata Waaqayyoon. Akka warra of agarsiistuun ta'inaadha macaafni. Mana kee cufadhu jedhe gaaf tokko dubartii ishee mandara shuunem tokko maal qabda mana kee keessaa jennaan dhadhaa ejersaa xinnoo tokko duwwaan qabaate isa fudduu manatti ol galii balbala mana keetii cufadhu jedhe. Akka balbala mana keenyaa cufannee isa eeggannu barbaada. Balbala yeroon jedhu laphee keenya kana miti. Laphee keenya kana bannee balbala suma kan foonii kana cufnee manicha keessa jilgeenfannee akka seennu barbaada Waaqayyo. Nama akkasii barbaada irras Waaqayyo. Beektaa waa'ee lafee kanaan hin beeku jedhe. Egaa sittan himaa jedhe. Waa baruudhaaf hin beeku jechuu qabna Waaqayyoodhaan. Hin beeku na barsiisi Waaqayyo yoo jenne Waaqayyo Waaqa nu barsiisuu danda'udha. Waaqayyo Waaqa karaa nutti agarsiisuu danda'udha. Meeqaan keenya jalaa karaan bade. Tu mataa qabnu, tu maallaqa qabnu, tu hojjechuu dandeenyu meeqaan keenya jalaa karaan bade. Macaafni immoo maal jedha? Ani karaa sittan agarsiisa kan jedhamu caafamee jira. Si'a tokko meen jedha. Naniyyee laata. Mee al tokko ol kaanu namni sin dadhaba waan ta'eef. Rakkina hin qabalu maqaa hiixadhaame. Baay'ee manis hin jaalladhu gaa.
Meesii tokko waaqayyo si haa eebbisuu naan jedhamee naanu waanu. Maali bitanatti hin qabina mirgu banatti qaban eebbisaa. Akkasiin dadhabne fedhin. Jedhamee xadda karaa waaqayyoorra na deema durgoora keenya mana waaqayyoo nola seena wannaaf godhummoo hin debbee halkanii guyyaa. Joosiin gombade mana waaqayyoo nola seena wannaaf godhummoo inni bee. Mee harka keessa rukutaame tokko lama sadii karaa waaqayyoorra na deema. Annagaan jiru. Halkanii guyyaa yeroon hojjedhu mana waaqayyoon ola seena wannaaf godhummoo inni beeka. Waan siif godhu arras waaqayyo beeka. Noora akkasiin dadhabne fedhanii anis xumuruufan jedhama karaa gartaatti gala waan ta'eef du'a gosa sadii jira du'a hafuuraa jedheera mana gogee lafee gogee waaqayyo dhaqee haaresse kakuu moofaa keessatti Roomee 8 boqonnaa 8 lakkoofsa irraa mokka jedha namni hafuura Kiristoos of keessaa hin qabne kan Kiristoos mitiidha. Namni hafuura Kiristoos of keessaa hin qabne kan Kiristoos mitiidha. Hafuurri Kiristoos nu keessa hin jiru taanaan nu kan eenyu akka taane adda baafachuun nurra jira. Al tokko tokko na laaltanii namuma hafuura qulqulluun keessa jirutu al tokko tokko haasaansaa dalga dubbata. Waa'ee hafuura qulqulluu lallabuu fi hafuura qulqulluu keessa jiraachuu dandeenyu nama. Dubbisee lallabuu danda'a waan ta'eef. Si'a tokko hin jira. Hafuura qulqulluu lallabuu hoo'ifatanii lallabuu fi hafuura qulqulluu namicha sana keessa jiraachuu dandeenyu. Eessaa hafuurri akka lallabuu hin beeknu. Maaliif yeroo ala baatan piraaktikaalii hojiin isaa immoo sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Waaqayyo jira. As jira. Sinirra jira. Sin keessa jira. Maaloomiin jira. Kanaaf namni hafuura qulqulluu of keessaa hin qabne kan Kiristoos mitiidha. Nu kan eenyuti? Adda baafachuun nurra jira. Hojiin keenya hojii hafuura qulqulluu ibsuu qaba. Wanti nu hojjennu immoo hafuura qulqulluun ta'uu qaba. Ispeeshaalii kan waldaa kiristiyaanaa hafuura qulqulluun ta'uu qaba. Wanti hafuura qulqulluu hin hojjetamne gara waan biraatti deemuu fida. Lafa hafuurri qulqulluun jiru immoo nagaa jira. Nagaan kaleessa dubbadheera Kiristoosidha. Haal tokko amiin jedhaa. Sagalee Waaqayyoo du'a gosa kamirraayyuu nama fayyisuu danda'a. Yohaannis boqonnaa 11:38 ilaaltan du'a foonitti yeroo inni dhaqee Alaazaariin fayyisu argina. Duuma foonii haa ta'u iyyuu malee iddoo kana hin arbifattan lallabdaniitu beektu iddoo kana waan tokko dubbachuu barbaada. Alaazaar kuni utuu hin du'in dura utuu du'iitti hin dhufin dura obboloonni isaa dhaqanii Yesuusin gaaffii gaafatan. Waa'ee obboleessa keenyaa kanaa maal jettaa jedhan. Har'as Waaqayyo waa'ee kee waa jechuu barbaadaa jira. Namni amanu ameen jedhu. Waa'ee mucaa sanu jalaa dhukkubfatee kanaa maal jettaa jettan. Maal Waaqayyootti agarsiisaa jirtu. Mana kee keessaa maal Waaqayyootti agarsiisaa jirta. Ilaali Waaqayyo maal jedhaa jirtu. Gaafa isaan xalaatti barreeffatan bira dhaqan maal jettaa jennaan waan isin dhibu Alaazaar dhukkubfateera hin du'e. Akka du'u Yesuus beeka. Akka dhufee du'aa kaasus beeka. Naan Alaazaar kun gaafa du'ee jedhu awwaalaniitu manatti galan. Maal awwaaltanii galtan? Maaltu naan ta'u jettanii galtan? Sichi maaltu harka koon galtanii galtan? Awwaala namaa banuu danda'a Waaqayyo. Waan namni sitti cufe sirraa banuu danda'a Waaqayyo. Waan ollaan sitti cufe sirraa banuu danda'a Waaqayyo. Waan waldaan sitti cufe banuu danda'a Waaqayyo. Waan seexanni cufte banuu danda'a Waaqayyo. Amma waan Waaqayyo waa banuu naasoo barbaadaan. Hin danda'amu wanti isin jettan Waaqayyoof hin danda'amu. Obboleetti tokko jira seenaan fadha gaaniiru viidiyoo kana gadam mucaatu
waldaa keenyatti mucaatu gar malee taa'e mataansaa sirrii miti. Mucaa kana baqassinee du'aa keessaa fuuna waan ta'eefi mucaan kun du'aa keessaa ba'a, garaa kee keessaa du'aa ba'atti jedhanii dookterii itti himan. Nu biratti waaqeffatti du'aatu ba'a, mucaan kun baqqaa, mucaan kun hin dhalatu jedhanii itti himan dookteriin. Dhufteetu waldaatti boossi, foos proogiraamiin tajaajilaa. Hin boossi, garaan si guddateera, olmos da'uudhaaf geessetti. Ishee xiqqooti ishee hafe yookaan yeroo muraasa ishee tafee raajinaan jette dhuftee maaloo naa kadhadhu harkanarra kaayinaan jette. Maali Waaqayyo maal jedheen kadhadhaaf nama kanaan jedhe. Nan daa Waaqayyo. Nan daa Waaqayyo. Altiraasaawundii kaatee mucaan du'aadha jedhan. Isayyuu mataan guddateera opereeshiniidhaan baay'adhan. Hakkeette utuu ati naan kadhanne ta'ee san du'aan da'utti. Laa nama amanu laalaa. Utuu ati naa kadhachuu dhiiftes, utuu namni naa kadhachuu dhiises an du'aan da'u mucaa fayyaan da'atti. Haleluuyaa! Naanani harka koorra kaayeni amma kana waan tokko sagaleen dhageenye. Irruma kaayen ture. Sitti dubbachaan jiru Waaqayyo naan jette. Deemuuf hin bakka abdii kutattee deemuuf hin. Sitti dubbachaan jiru naan jette. Maal abidda mana gubaa dhufe? Natti hin dubbanni taanaan rokkiti malee. Innaan harkarra kaaye. Isa booda akkanaan jedhe dhaqi altiraasaawundii ilaalame mucaan kee nagaadha jedheen ergaa kanatti hime. Natti hime waan ta'eef konfidensi nan dhaabadhe. Natti hime taanaan immoo hin dubbadhu. Maaliif boru waldicha nan dhaabadha waan ta'eef. Asuma baatee fiiddee waldaadhaa fiiddee dhatteetu altiraasaawundii gaafa ilaalamtu maal siin jedhani dookteeronni kanaan duraa jedhanii gaafatan inni altiraasaawundii ilaale. Amma isa kanaan duraa nan gaafatinii baay'ee cimtuu dubartiin kun isa dookteeronni biraa jedhan nan gaafatiniiti. Ankee maal dubbisi altiraasaawundiin keenatti mi'etteen. Amma namoonni tokko tokko bakka dhukkuba akkasii keessa jiran naan ameen jedhee qoricha maarratee gala. Ameen jettee qoricha maarrattanii hin galinaa. Itti deebi'aa ilaalama. Isa booda amanaati fudhadhaa qorichicha. Malee qoricha dhaabaan jenneem. An nama qoricha nama harkaa gatuun jaalladhu an. Nagaadhaa biyyi. Gurbaa tokkotu manumaa qoricha hedduu qabaa jedhan. As keessaa hin dhufne mucicharra kaleessanatti mee qoricha hedduu qaba mana keessaa jennaan. Maannati qoricha amma kana maal gootaa? Maaltu maanni qoricha kana maaliif fudhattannaan? Waa'ee qorichaa achaanan gaafatini maaltu sin dhukkubne jedhii na gaafadhu jedhe. Namoonni baay'een kaartoonii matti qoricha baatanii deemu. Makiinaa keessaa fa'a qoricha qaba namni. Inni kaan immoo ribanna qabu jedhee qoricha liqimsa. Xuruudha. Ani immoo rasiin hin qaradha ribisiin qaba. Warri nagaa dhabdan nagaa argattu. Al tokko keessan ol fuudhaa. Amiin jedha. Innaan isa dookteriin biraa na gaafatee dhiisiiti ankee maal argeette gaafatte dubartittiin. Ani wantin argaa jiru jedhe. Mucaan nagaadhaa jedhe. Mucaan nagaadhannaan achi baate. Roobii dhugaa ba'uu dhufte. Raajette jennaan inni Waaqayyo karaa keenyatti dubbate suni wantichi nagaadha naan jedhanii amma qaxaroon koo beellamni koo du'aa si keessaa fuuna naan jedhanii natti manii ani garuu wayyaa mucaa bitadheen dhaqaa jette. Dubbii amantii ameen jedhaa kaa. Ani wayyaa mucaa bitadheen peessaalii koo keessa kaa'adheen hospitaala dhaqaa jette. Isa booda gaafa mucaa opereeshinii godhanii mucaa nagaatu ba'e. Mucaan nagaa ba'e. No, opereeshinii godhaa jiru faamilii warra relatiivii ishee fidan gaafatan wayyaa qabdu wayyaa mucaan ittiin uwwifamu jennaan isheen baatattee dhuftee dhaniin. Eenyutu akka mucaan nagaa ta'e sitti mee du'aatoo si keessaa ba'a jedhan jennaan ani Waaqayyoo nama nadhu Waaqa du'aa garaa koo keessa kaa'u miti jetti. Mee al tokko yaate ameen jedhaa kaa. Waaqa du'aa mana koo keessa kaa'u miti. Waaqa du'aa gadameessa koo keessa kaa'u miti. Waaqa harka fayyaa miila fayyaa naa kennuun qaba jette. Akkuma amantii ishee ta'e mucaa sana baattee dhuftee waldaatti dhugaa baate. Booda siitti agarsiisuu danda'a nama lamaan tokko as keessa. Mucaa ishee baattattee dhuftee du'aa deessanaan jedhani ani garuu fayyaan deette. Isa iyyuu dookteeronni irratti wal qabanii waa haasoo barbaannaan mucaa koorraa naa jedha jedheen ofirraa ari'ee sireerraa kee mucaa koo fudhadhee manatti galeetti.
waaqayyo du'aa sin baachisu ameen jedhi. Du'aa mana kee fidu waaqayyo. Mee du'aa hin baadhu jedhaa amantiidhaan. Natti dhufeera. Waaqayyo du'aa sin baachisu. Hin baattu du'aa maqaa Yesuusin. Du'aa hafuuraa hin baattu. Du'aa spirituaalii hin baattu. Du'aa foonii hin baattu. Nama sadii irraa cabuu danda'a harka keessa mirga ol fuudhaa. Maqaa Yesuusin du'aa mana kee hin galu. Namni amanu kana iyyee ameen jedhu kaa. Ilama sergaan qaba. Dhiiga Yesuus Kiristoosin du'aa mana kee hin galin. Du'aa mana kee hin galin. Namni amanu kanatti ameen jedhee harkaa fudhatu. Yaadattu ishee mucaarra ciiftee kan isheerra ciiftee ajjeeste. Kakuma ofaa keessa mucaa isheerra ciiftee ajjeefteetu lamaanuu hirribaa. Hirribi rakkisituudha jamaa. Hirriba gosa baay'ee jira. Ati yaa saraftu dammaqee nama caamne. Oromoon immoo akka jedha. Nama beekaa rafu kan mooddaan hin kaasu jedha. Namni tokko tokko farra rafa. Waldaa keessa rafa. Hirriba isa kana miti. Isa naappii fudhattan miti hirribi. Hirriba baay'ee jira. Waaqayyo nu haa dammassu. Hirribi dubbii balleessa jamaa. Ilaalladhaa rafaa hirribi dubbii balleessa. Dubartittiin mucaa isheerra ciiftee ajjeefte. Gaafa ciiftee ajjeeftu du'aa of jalaa fuutee dhattee haadha mucaa ishee fayyaa qabdu jala keessee mucaa jalaa furattee manatti galte. Dubbichi dubbii hirribaati. Namni mul'ata isaa fixe hankeetti adeema. Namni kan isaa ajjeese hankee ajjeesuuf adeema. Namni of ajjeese si ajjeesuu adeema. Dafii baqadhu. Ergaadha kun. Ameen. Ameen. Namni mul'ata harkatti dhaame. Namni sagalee waaqayyo mataa keenyatti dabarsee nu kennin. Nama haasaa baay'isu immoo baqadhaa. Namni haasaa baay'isu rakkina qaba. Namni hubataan hin callisadha macaafni qulqulluun. Akkuma isin teessanii jettan kanadha. Namni hubataan hin callisa. Hubataan hin iyyu. Hubataan waa madaala. Namni waa galeef waa madaala taa'e. Madaalli sirriin immoo waa madaala. Madaalli jallinaa miti. Mucaa kan of jalaa fuutee kan ishee jala keessee fayyaa baattattee deessi. Garuu kan ishee ajjeefteetti. Namni bulchiinsa harkatti du'e bulchiinsa kee dha'uu barbaada. Namni gabaansa harkatti du'e gabaati keessa jirtuu dha'uu barbaada. Of ilaalaa. Hiriyaa keenatti mi eenyuun akkati taateen sitti maayedha. Adda baasaa hiriyaa keessan. Hiriyaa karaa ga'ee sin buusu. Hiriyaa karaa ga'ee chaa'u sin jedhu. Waaqayyo nama adda isiniif baasu. Namni rakkisaadha. Meeshee kana ameen jedhaa. Lakkee ameen jedhaa. Namuma adda isiniif baasu Waaqayyo. Namuma. Mee al tokko namuma adda naaf baasu jedhame. Nama. Sibira oolee si kotokkotee si haasofsiisee borimmoo mastaajii isaattiin sitti qaba. Kana jette mini yeroo fayyaa yeroo nagaa yeroo wajjin turreedha. Hanga qabaatu haasaan keessan. Ergaadha kun. Of eeggachaa horan keenya. Ameen. Si'a tokko ameen jedhaa. Kan ishee ajjeefteetu mucaa hattee dhaabbatti. Hattuun immoo hin qabamte waan ta'eef. Waa'ee hattuu tokko isitti mee darba. Namicha tokkotu gabaa lixee hatee jedhama. Gabaa lixee hatee ba'e. Kootiinsaa bicaa wayiidha. Isa booda gabaa sana keessaa hatee bade. Namichi tokko immoo kootii bicaa kaatee dhufeetu gabaa keessa darbaa hunduma dudduuba deeme hattuu qabaa jedha dudduuba deeme. Namichi hin dhaga'u. Hin ibsu hojii isaan ibsu waan ta'eef waan isaan jedhaa jiran kun iyyuu Amaarinyaa wayii Ingilizinyaa wayii itti fakkaate. Akkuma kaleessatti afaan naa hiike. Galuufi hattuu jedha duukaa fiigu. Nan ibsu hojiin kun jedhennaan poolisiin dhufee maaliif hin dhaabattu ati jedheen maalan balleesseedha. Hattuudha siin jedhee si duukaa deemaa jiru jennaan hojiin kun nan ibsu jedhe. Waan sin ibsine dhaabattee deebiin laatiin.
keessaa ba'i sokki. Ergaadhaaf waan sin ilaallan dhaabatteen faccisin manatti. Sin ilaallatu taanaan hin miidhamta waan ta'eef nan ilaallatu deemi. Ani karaa korra sin galate deemi cal jedhi. Namoonni tokko tokko baamsaa barbaadu maaliif nan gargaartu jedhu maaliif haasaa nan gargaartu jedhu hin gargaariin hin miidhamta. Gargaarsi isa kana miti. Si'a tokko fi jira. Gara dubbii galaatti kan dhufee mucaa hattee dhaabatti. Innaan haati mucaan jalaa hatame hin boossu. Akka fayyaan deebi'ee galuuf beetti. Inni si jalaa booji'ame akka galu aman. Booji'amee nafu hin gala. Innaan isa booda mucaa kana baatteetu isheen sun hin cannaqamte. Hin cannaqamte isheen hatte sun. Baay'ee cannaqamte hin hatte waan ta'eef. Namoonni tokko tokko riba qabu seetanii ribin qabuuf namoonni irraa ursaa bulaan manuma kanatu. Manuma kanatu ittiin fiigaam. Riban qabu namoonni tokko tokko. Yaa bule namoonni tokko tokko. Waaqumti sinaa gargaaru, anas gargaaru. Innaan isa booda gaafa of jala kaatee ilaaltu mucaan kan ishee miti. Du'aadha. Ergaa tokkoon isinii fidee. Baay'een fagaadhu du'aanan kee miti. Mee harka mirgaa ol fuudhaa du'aanan koo miti jedhaa. Jedhaa wayifan jedhee. Innaan gara sila jalqabee Alaazaaritti isin geesseen gara dubbii koo gudunfuutti fidaa. Innaan Alaazaar du'eera dhaqanii awwaalaniiru. Gaafa awwaalaniidhanii awwaalanii gala waan ta'eef manatti galaniiru. Waa yeroo gattan akka deebitanii fuunetti gataa. Waa yeroo dhiiftan akka deebitanii ittiin galleetti dhiisaa. Namoonni tokko tokko hin kakatu malee booris achuma jiru. Kanan godhu anidha. Lamuu lammataa kanan godhu. Innaan Alaazaar gaafa du'ee jedhu Yesuus Kiristoos inni isaan kaleessa waaman sun mana jaraa dhufe. Har'a mana kee haa dhufu. Wangeelli du'aa kaasaa du'aan hafuuraa haa kaawwameen jedhaa. Mana isaanii dhaqee gaafa mana isaanii dhaqu baay'ee natti tola sagaleen kun dhaqeetu jedha. Eessatti awwaaltan jedhee gaaffii gaafate. Yesuus hin beeku lafa Alaazaaritti awwaalame. Maaf dhaqee kaasee hin finne. Maaf du'aa kana dhaqee kaasee hin finne. Jaratu waa of hirkaa hin finne. Boo'icha hin finne jar. Hamma boo'icha finnutti Waaqayyo nu gargaaru. Yeroo hundumaa boonya yoo ta'e rakkisaadha. Ijoollee tokko tokko mana keessa yeroo hundumaa cinooftee boossi. Nama jeeqayyuu yeroo ijoollee tokko tokko iyyitu. Boo'icha sirriin boonu taanaan nuun naga'u Waaqayyoyyuu. Waaqayyo waan hundumaa dhagaa seetanii naga'u. Ajjeesiin naga'u kaasiin naga'u Waaqayyo. Maaliif naga'u. Karanni keenya al tokko tokko saamsurrii ta'uu qaba. Gaaf tokko waldaan jilgeenfadhee karadhaa harmee tokko biraan ta'a. Waaqayyootti abbaa manaa koo kana narraa kaasiitti. Na qoree narraa darbadhu jetti. Amma Waaqayyo kana nagaa. Kadhata abbaa manaa darbatu. Kadhata abbaa manaa darbatu Waaqayyoon naga'u. Yookiin ofii darbatamanii irraa ba'uudha malee. Ofii irraa ba'uudha malee abbaa manaa hin darbatu Waaqayyo. Abbaan manaa tokko tokko jira. Kanumattiitu adda ba'eedha. Eessarratti itti adda baate? Warri walitti ba'anii akka walitti deebi'an nabanii. Achuma turi. Amma dubbichi gara tokkotti deebi'utti jedhama caamni. Ameen jedha. Kanuma Waaqayyoon itti adda baasu. Maali sitti adda baasa hanqeetoo? Qaqqabii jiraadhu wajjin ameen jedhi wajjin taa'i. Maaliif akka dubbadhu hin beeku ani. Nagaadha biyyi. Keessumaa haadha manaa wajjin wal lolanii abbaan manaa guyyaa guutuu addunyaa biraa keessa oola. Yoo isin adamman koo silkii naan dabal taanaa hunda naaran. Nambati. Waa'ee naati manaa moo rakkisaadha. Dhanna isinii deemu isin ameen isin jettanii. Maaliif biyya guddate keessattu waan ta'eefi. Imma ishee jettu. Nu gadi kufnee miillatti kufnee dhiifamanuu godhi Waaqayyo dhiifamanuu godhe naan isheedhaan dhiifamanna. Maaliif booko? Hongeera lamna waan ta'eef miillatti kufuu qabna. Ettu isin immoo barbaadan.
takkaan jiru waan takkasii namni kana beeku kanan godhu tokko yoo bishaan ta'e tokko abidda ta'a. Amiin jettu meeshaa tokko amiin jedha. Innaan gara dubbii kanaa yeroo dhufugaa eessatti awwaaltanii maa gaafatan Yesuus kun anna dhibeem maa gaafatayyuu eessatti awwaaltanii innaan Maartaaf Maariyaam gadi ba'aniitu isheen tokko rafti gaduma ba'an lamaan isaanii lafatti awwaalanii bo'aa dura deemu. Boo'icha fixaa Waaqayyo akkas hin gargaaru yoo barbaadan waa gataa. Boo'icha buusaa mana keessan keessaa. Innaan lafa awwaalaa dhaqaniitu Yesuus hin dhaabbatee jarris hin dhaabbatan. Abbaa isaa kadhate. Ulfinni kee haa mul'atu jedhe. Na dhaga'i jedhe. Gooftaan Yesuus hin boo'iyyuu jedha. Hin boo'edha. Waan natti tolu keessaa akkeede erga waliigalee abbaa isaa wajjin isarra keessan kanarraa fuudhaa jedhe. Waan walirra keessan walirraa fuudhaa. Ergaadha kun. Si'a tokko min jedha. Waan walirra keessan walirraa fuudhaa. Waan walitti dibda walirraa xaragaa. Xaragaan kun maaliif fakkaata? Maal walirra keessan? Maal walitti dibdan? Innin ta'uun jedhina, isheen hin taatuun jedhina, in ariifa ta'uun jedhina. Isiniin immoo eenyu takka jedhaa miti. Wal ilaala. Sarra keessan irraa fuudhaa jennaan dhagicha akkuma namni irra kaayetti irraa fuudhe. Waaqayyo waan harki namaa sirra kaaye akka inni sirraa fuudhu godha. Si'a tokko ameen jedha ayyaati. Isa booda maal jedhee Alaazaar jedhe achi as ba'e. Wangeelli du'aa kaasaaf hin dhaqe. Achi as ba'ennaan Alaazaar gaafa boolla keessaa ka'u harki hidhameera, fuulli hidhameera, kafanatu irra jira, hidhameera. Hidhaa keessa jira. Yesuus akka jedhe akka hiitanitti hiikaa. Waan saba keenya hidhe, waan biyya keenya hidhe. Ammatti dhufeera addunyaatti. Waan lafa keenya hidhe, waan ola deemaa keenya hidhe. Waan gurguddoota keenya hidhe harka ol fuudhaa isa tokko. Waan dhaloota keenya hidhe har'a Waaqayyo gamada kana nurraa kutu ameen jedha. Haleluuyaa. Dhaloota keenya waan hidhe akka hiitanitti irraa hiikaa. Waan guddina kee, waan tajaajila kee, waan mul'ata kee, waan akka hin adeemne godhee siidhe har'a Waaqayyo billaa isaatti erga. Billaan isaa gamada kana hin kuuta biyyicharraa laficharraa namni amanu duwwaan iyyee ameena jedhu kaa. Isa booda erga irraa hiikanii booda Alaazaar achi as ba'e Waaqayyo. Achi as ba'e. Amma deemuu dandeessaa. Yeroon kun yeroo deemuu keeti jedhee ayyameef. Kanaaf sagalee Waaqayyo du'aa kaasa. Inni dhuma humna fayyisu qaba. Akkuma dhibee hafuuraatti nama fayyisu sagalee Waaqayyo dhibee foonitti nama fayyisu danda'a. Dhibee hafuuraa fayyisa, dhibee foonii kamitteeyyuu hafuurri Waaqayyo nama fayyisuu danda'a. Har'as Waaqayyo Waaqni keenya harkisaan gabaabbanne si bira ga'e. Harkisa harka fayyisuudha. Harkisa harka hiikuudha. Waldaa Humna Wangeelaa